Naan dhaabatu ishii akkam godha? Siin dhaabbatu? Yaa naan dhaabatu. Eesh manjif gaarii abbiya. Manjaf gaarii hanga manni bannaati. Hin qabanne manjif gaarii. Makiinaan nala dhaabataa bannaati. Tole ishii taargaa ifini faadu duba. Inni fa wanni inni hin jiru. Inni faadu isaa. Yaa ni. Manjif gaarii kebeerre kenniga. Hin jiru? Harkaan qabu wanna. Hin qabdu? Tole gaa. Fisis. Makiinaan dhaabatu. Tooga adeema keetu kun. Ada biraa. Qabi. Biraa wayita makiinaan illee naan dhaabanne moo? Eega. Ta'a. Ayyee. Akkami kuma sadii na barreessa. Araka. Maa inni sila qidaatiin kana mara ga'u. Maan? Laali mee ofii keetii laali waan na barreessite. Kuma sadii. Koo kuma sadii maal qidaatiin 500? Konkolaataa kiyyaa dhaabbachuu hin danda'u yoo dhaabbatee dhiibuu barbaachisaa naan jettee nani. Koo konkolaataa yaa na rakkiseeti dhaabachuu hin danda'u dhaabatee kana isin gaffa'u reereeti miyaan. Ekkoo maarree akkas jettee miti akkamittiin dhaabbata deema. Amma ani akkasumatti ammayyuu hin dhaabanne konkolaataan suuta waan deemaa jiruuf keessaa utaale. Utuun ifi gargaasa utaalte. Kennan qabu. Kuma sadii ture. Kuma sadii. Meeqatti gadabu? 500 naa deebisa. Kuma ja'a. Maaliif? Utuu konkolaataan fi gaaruu keessa utaalte.